السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة خبجمتوتا خينيا كم جرتن دي بني دفني جرا فيديو براتيني الرانتنا الحمد لله قمتشون دفني قروا قرتني الرنا في تورينا نكما ديو تنالكن غيسا كسك أبنتي لا ساشني نقورسا ترتتي الرخنو نافي تورينا سيسادا أما برتر كمنا الحمد لله قمني جني خنومي نمرتها دكتور الحمد لله هاتي عمت لكي واتكوات كون الكوبا دواي سقداف قلت خبجمتو تفر دفتو تخي دواي قداف هذا مدي دواي قداف du'aayin namni naman beekne nama duubatti namaa godhe hedduu qeebalamti akkuma amma durallee du'aayii godhuufi turtanittillee ammallee inshaallah du'aayii godhaafi inshaallah isinis kun amma alhamdulillah fayyitee jirti intalallee kun asuma mana tokko keessa hidhanii asuma jirti ani akkuma guyyaa dura viidiyoo anumaa guyyaa dura anaaf isiin viidiyoo hojii waraabne ummanni kaan takka askara kan jaanii namootummaan footoo kana jaanii nuti lakkeessumaa ta'isuu isinis oromoodha innee dhorkine munaanillee akkasi nama tokkotti hin kannine asumaa ta'isuu jeenii kote galgala lamada intaltee akkuma akkasi ciiftu sanin lakkaa waan biraa keessa jira nuna akka goote manaa baafte garuu amma alhamdulillah galata rabbii fayyitee jirti waan takka yaadattee gaafanna isiniifi inshaallah munash ani yeroo san keessatti dukkaanuma cillimii dagagarsaa jira waan takka xiqqasho kan akka warraarree taatiif ana bira dubbifan malee amma keessatti hangaan fayyuu waan takka akkasitti bayyanata naa taatee irraa haasa'uu danda'u san uummata jara tokko wajjin galtee olla kaaftee qoonqoo namatti hin kennitu na tumtee maal na gooti kana bas haasa'ullee fudhu haasa'uun kun hedduu na godhee jira dhiirtileetti ni jirte irra deebi'eetillee iddoo haasa'uun fudhu narraa dhiisaa haasa'uun abshiraa diidhanii fayyitaa garuu amma waa'ee bakki si dhokkobduu kan akkana yoo bakka si dhokkobduu qabaattees musteeqa sigaa hordoftoota keenya amma qayitu du'aatti godhe anillee narraan tanaan dhufe ati bilbilumaaniin quba qabaachuu jira malee isii biratti harmaan argamaa bakkini nangaluus bakka fagoodha harmaan tanaan bira dhufee tilfoonumaaniin quba qabaachuu jira malee amma qayinaa galatoomuu isaatu du'aatti godhee kun ogamunaa manattuu diibtee hanganaa warra ol kaatee taa'u jirti inshaallah boru ni diimti yoo rabbiin jee kunoomee turiinaa faa gaafan nagaa akkatti du'aa waa'ee faa keessaa fuudhan jaambee taa'ee gaasii galanii turiina gaafanname mee turiina akkam dawaa micoon qarxaasa keessa as keessa qarxaasa tokko keessa fi amma qayin du'aallee fide hedduu takka haa galatoomillee du'aa fidee fi bishaan tokko hundoo baasnee dawaa san itti qabnee itti dibee dawaa san jechuu anillee harkatti kana godhadhee waraqaa takka keessa waraqaan san qarxaasa dureen san dura ni hundubbattu kanuma dubbanne sana calama jedhee deema gisee fidannes dhuftee dhimma lafa dhooyte ciistee dawaa san dhiqosha booda akkasitti dawaa san itti dibee jechuu nakkannee as keessa dhiirleennoo dhiirtee as keessaa waa'ee namaa fuudhan ta'u akkasittiin dawaa san harka dibadhee fuudhee keessaa waan san akkasi fuudhee kuteen hammaqqeen qarxaasa san inshaallah balaan irraa baate alhamdulillah namnummaan wal bira jiraachuu fi namni waa beekuus jiraachuun gaariidha alhamdulillah ammaqqeen haa galatoomu hedduu haa galatoomu ati munaan sila amma qarxaasa san akkamitti agartan isin keessatti eegi munaan as dhufte dawaa gisee fuudhan itti himanii akkasitti keessaa baasaa jaanii akkasitti natti himee keessaa baasaa itti keessaa fudhinaan jaanii huccuu sirraa qayyaree sabni sirraa baasee akkasitti keessaa darbee kun irra wajjiitti ooluu jette galatoomanii isaanuu haa galatoomanii isinilleen qaamaan nu bira jiraachuu baattanis yaadaan akkuma nuti cinqamu jirru kanatti akka nu wajji cinqamu jirtan ni agarra galatoomaa isinis ulfaadhaadha silaa isin amma turiin akka qarxaanni san keessa taa'utti intalti yeroo isaan qaamaqqeen faan fuudhan mumkiin keessa keesseetuma qarxaasni san duraanuu jira isiin ogummaas fidan kanaawu
waan biraatiif deemti moo ani intaluma tanaa osoo as fiduu baatanii hin jira. Intala fidanii manii wisiisnis du'aatti godhanii ni hunduphattu beektaa isiinis akkasuma cal jettee mana dukkanaa kophaa keenya kophaa ciisu jirti. Akkasii hordoftoota keenyaan amma intalti sanilleen kunoo manni asumaa mana biraa keessa jirti. Biran dhayne ani numaan sodaadhe yoo nama munaa tanuma barasitti akka waan biraatti ilaalle kaanamni isiin asila akka isiin goote saniin akka isaan micciir godhan saniin silaa irraa haaloo irraa baati munaanii bas miskiinaa si nyaatatte kannite waa hunda mana kana keessa gootuuf hoggaa namni hundi biraa yaa'e isiin lakkaa waan deemmattuun hin deemmattii munaa akkas gootee asii baafte lamadaas gaamee asit deebisanii inshallah walumaan lallagamee akka isii godhan akka isiin taatu waan isiin deemtuunis waan beekne ani amma akka kiyyetti akka yaada kiyyaatti intaluma tana as fiduu yoo gaammada waa amma qe'een itti godhe san qaama isii hunda fattashtanii isii dawaatti godhanii nima godhanii fattashoo qaama isii dawaatti jibaniiti macalu godhan caluma saniin haa ta'isu yoo caluma saniin ta'ise malee fakkeenyaaf yoonii fi amma uummanni waa godhu kuni isiinis ni dirqamtee maarra jedhanii dirqamtee ni ergamtee akka waan rakkattee itti seentee akkana jaa dawaa ishii maamni dhukkuba dawaas itti godhaa jeessa shayini yaani intalti suni ummata sanii waliin dalayti moo barawwanni na dhibu ummata san dalaytu ummata saniiti moo isii waa beek munaati isii waa si godha akkoo achi si geessite moo nama biraati nama itti tokko jira achi keessa isumaan waaf jedhufa us gisee itti boodan bikkaan jiru bikkaan waan hin godhu jiru hin beeku giseen fedhas akkanumatti lafaa haaf giseen fedhas kuban qabu giseen fedhas ni kaalafa isumaa kaa waamuma si gooteetuma si ciibsitee waamuma si gootee isa kaaftee jechuudha akkasii gaa hordoftoota keenya inshaallah biiznillaa rabbiin ummatuma waan kanaan deddeemu kanaa rabbiin isaanis isaan haa qajeelchu wanni kuni waan akka maleeti duniyaa irrattis waattiin najjaanii akhiraanis akkasuma rabbiin gaa isaan kanaas haa qajeelchu namni as keessatti oromoo amma fakkeenyaaf ati oromoodha jetteeti isaanii amma munaan nuti hundi enneen oromoodha ammaas dhalaadha hummaan xiyyaaf takka itti isa guyyaasa isiin akkana jennaan akkana isiin jennaan kalaas meedhiisi mootummatti isin kannini jenneeni isiin mootummuma sanitti osoo kannineenne sheenoo inni tuubaa sheenaan qottee maaliin qabdu jaani saniif alhamdulillah isiinis amma munaanis fayyite amma ishee wanni guddaan munummaa mana deebite isiinuu deebite alhamdulillah isiin fayyuudha inshallah bismillah fayyaa isii duraanitti rabbiin isii haa deebisu nutis du'aa'ii goonaaf isinii du'aa'ii godhaafi turii nama yaada maal qabda kabajamtootaa fi hordoftoota akkasiiti du'aa'ii godhaa du'aa'iin bira dhaabbadhaa yaada qabdan koomenti jiranuu faayaa akka rakkoo teenyu nu wajjin qoddattanitti bal'oo teenyallee nu wajjin qoddadhaa gammachuu teenyallee nu wajjin qoddadhaa hanqasii hordoftoota keenya intalti sanii nama chaayinaala qabu chaayinaala siisanii liinkii namatti ergitii beeyta amma haadha gadaafaa jettee kun achi keessatti kanan na dubbatti ati faan ta'inumaa manni hidhaa isii manuma kana jette sanatis na agartaa jettee viidiyoo keessatti yeroo isiin martu turiinaa nama kaa isii dubbate nama hedduu addaduu turte dhaggaa laallu dhugaa rabbi akka isiin haadha amma godhuu turte hedduu garaana nyaateen akkasitti firraa isiin liinkii nutti ergitee liinkii san jala deemnee gasseennee dhaggaa laallu akka malee goote isinis numa agartanii viidiyoo micciirilleen fuula duratti godhee jiran fakkaate miti turina agartanii warri agartaniis agartanii warri hin argine inshallah bismillah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti anya chaayinaalles lammeenyu oromoo jette lammii oromoo godhata akka jechuun lammii oromoo godhata akka moomaalii jaajaani nama laallisiin nama yuutuubaa amma banate na fakkaate ummatumaa akkana godhu jira malee yoo ta'eesi inshallah isiilleen oromoodha isiis rabbiin haa qajeelchu
waan akkanaa tanarraa akkasiin dhaabbattu waan nama waan biyyaa ba'eef beeku rabbii si haa godhu. Akkasii turii naayii saraan dhortoftoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabdamtoota fi hordoftoota hanga fiidiyotti aanu walitti deebinutti nagaan